Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoonni keenya hunduu bakka jirtanii nageenya rabbii isinirratti haa bu'u. Asumaanuu warroonni haala taatan maatii ta'a isiniin jecha warroonni maatii taatan immoo hiriyoota keessan biraan gahaa nu jajjabeessaa. Warroonni jaalattan hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jecha warroonni kuwwan immoo yaada keessan nu barreessaa. Achumaanuu laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha hadhammoo wanta haala tokko isinii qabadhe dhufe laayik foon xibsii karaa wodii diimaa ittoo diimaattiin hojjannuun isinii qabadhee xabbasnee kan ittoo diimaa hojjanna jechuudha. Soos bira wantoonni argitan kunniin wantoota na barbaachisanii kun foonii like akka kaanii xixiqqeesseen kattafne guurdisee kattafee achi itti aansee ka argitan kun qullubbii daakuu isaati. Kun immoo barbarreedha. Kun asitti sooqiddaa, asitti kun makallashaadha. Kun immoo kororimaadha. Qunda barbarreedha. Asitti immoo daakuu zinjibilaati. Isin zinjibila kaanillee fayyadamuu hin dandeettu. So asitti kun ooyilaa zayita jechuudha. Asitti immoo akkuma agartan kun shunkurtii timaatimaa. Asitti immoo shunkurtii quncisee qopheesse. Asitti qullubbiidha. Qullubbii nyaata keessaan dhabina. So amma wantoota kanneen kattafnee qopheessine akkamitti akka hojjannu isinii agarsiisa. Amma kun kattafee geesse jira. Amma distii kenna istoofetti bannaa xiqqoo waan qabuufi amma maxxashaa fi distiin kennallee o'ee jira. Jara lachuu maal goona ooyiletti goona dursine isallee ooyila xiqqeessine itti goona. Akkuma argitan kan itti goona. So distii kennatti illee itti goona jechuudha. Distii amma maal goona shunkurtii dura kattafnee qopheessine san itti naanna. Bashtammoo maal goona foon dura kattafee isin agarsiise san tokko tokkoon hin xabbasnaa jechuudha. Akkanuma suuta itti garagalchaa deemna. Kun inni beeksisaa bishaan akka dhalle waliin dhoofnu baay'isne akkanuma itti garagalchinaa like xibsii gogaa jechuun foon yoo xabbasale waddee like waddaa jedhama na fakkaate akkas akka nu ta'u ni eeyna akkanuma suuteetti yonnaa jedha. Kun akkuma argitan kan like akkana waddisanii jechuun hunda isaatu anamma akkana waddee hunda isaatu foon wadduu jechuudha. Zayitni kenna immoo deebi'ee akkana jalatti wal gahaa maal goona amma kun asitti saanii akkuma argitan saanii qopheessee jira. Saanii kana suuta jennee homaa zayitallee akka ittiin daballetti foon bichaa saanii keessa kana dhayu. Like foon hundaa akkasumatti akkuma amma kana waddeetti wodii kenna akkamitti akka hojjennu immoo isin agarsiisa. Kana immoo zayita isaa akkanuma irraa hambistu jechuu yoo dhimbiibdani. Okay, foon kiyya waddee geessee jira. Kun like akkana waddee kun akkanuma wadditanii geessitanii san booda shunkurtiin kiyyallee bilchaatee jira. Kana amma wantoota barbaachisu itti goona. An kattafee qullubbiillee waan jiruuf qullubbiillee timaatimiillee haal tokko itti godha. Okay, san booda maal goona barbarree itti goona. Okay, san booda maal goona zinjibila itti goona. Zinjibila kaanis fayyadamuu dandeettu isin an kana baay'ee jaaladha. Itti aansee soogidda itti goona.
ittoo san booda maalitti goona qunda barbaree booddeerra immoo kana caala guddisee itti godha waan ta'eef san booda makallashaatti godha boodarrallee waan itti godhuuf itti aansee kororimaallee itti aansee qullubbii daakamaa duratti isin agarsiisa. Dhammi isaarra wodii kana amma wantu isin dhagama foon waddaan isaa foon waddaa isaa sun ittoo kana adda akka ta'u isa goosisaa baay'ee namatti tola. Okay, amma ga'ee jira ittoon kiyya ga'ee jira. San booda maal goona? Dhadhaa maankiyaa tokko itti goona. Egaa dhadhaa itti goone booddee maal goona? Amma makallashaa itti goona. Makallashaa itti goona. San booda immoo qunda barbaree itti goona. Duratti itti godhe isiniin jedheera booddeerrallee. Amma ka booddeerraa kana xiqqoon hin fooyyessa. Maankaa kana tokko itti godha. San booda immoo kororimaa itti godha. Achi booda ibidda kiyya jalaan dhaamsaa jechuudha. Okay, kuno kana fakkaata kana hojjedhee xumuree jira. Like akkuma xiqqaanii wati ajaa'ibaati dhandhammiidhaan kaaniin garagar jechuudha. Mee dhandhammii isaa isiniif hima. Bismillah. Maashaallah. Nyaata ajaa'ibaati kun akkuma agarsiisan fa'aa akkaan hojjedhee xumureen jira. Mana keessanitti hojjedha. Nyaatni baay'ee irraa gammaddanii isin bashannansiisa. Dhandhammiin isaa wodii diimaa kaaniin gargar jechuudha. Kanaafuu isin immoo nu jajjabeessuun dagatina hiriyoota keessan biraan gahaa. Kan beeknu isin barsiisna, kan beekne immoo barannaa. Kanaafuu sheer godhaa isiniin jenna. Hanga waan biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.